suuqaa keenya. Hayyee jirtu akkam jirtan baga jiraattan maatii kabajaa maatii jaalalaa baga nagaa fayyaa taatan yeroo isaa kanaaf nagaadhaan ooltanii sa'aatii kana nagaadhaan eegdanii isiniin jedha akkami jajjabaattuufi nutis nagaa jirra dhugaa waaqaa waaqayyo haa ulfaatu baga yeroo isaa kana nagaadhaan eegdanii isiniin jedha. Har'a immoo kaasuun maal qabattee nu dhufte jechuun keessaniin oolu gaafii waan hin oolleef jechuudha dhiifama. Gaafii waan hin oolleef namni maal fidee dhufee akkamiin oolee oolman guyyaa har'aa jechuun keessaniin oolu waan ta'eef oolman nuti ittiin oolle kanaan oolle har'a. Guyyaa kaleessaa mana isinii fidee dhufe har'a immoo lafa isinii fidee dhufe maaliif akkuma humna abbaatitti deema wanni hunduyyuu waan ta'eef kanaaf lafa isinii fidee dhufe har'a. Lafa kana immoo kaaree 430 kaareen 200 isin jira waan ta'eef isatti aanu kanaadha kaareen 200 warri 430 barbaadanis bitachuu dandeessu. Kaareen 200 isa gara olii jiru kana mana garafame kanaa fi mana garafame kana lamaan jidduu jira jechuudha. Kaareen 200 immoo kuni kaaree 400 inni kuni jechuudha. Kuni kaaree 400 kan immoo mana garafame kana lamaan jidduu jiru immoo kaaree 200 mul'ata miti. Kanaaf warri bitachuu barbaadan na dubbisuu dandeessu. Maaliif akkuma guyyaa kaleessaa mana kaleessaa na dubbisuu dandeessu. Namoota baay'eetu dhufee ilaalee har'a mana sana waan xiqqoo irratti wal biraa deddeemaa irra isaaniinis hin sodaatinaa bitaa jechaa ni jira. Kanaaf torbee tana biraan darbu na fakkaate manni lamaan suni. Kanaaf isinis warri bitachuu barbaadan na dubbisaa isiniin jedha. Keessaayyuu nuti warri biyyaa baay'ee tattaafachaa jirru warruma gara biyyaan baa jiru kana isin haa jajjabeessu waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu. Dhugaa rabbi baay'ee ulfaadha. Viidiyoo keenyallee sheer nu godhaa jirtu nu guddisaa jirtu. Horaa bulaa deebanaan isiniin jedha. Ani isinan jaaladha yoomuu. Kanaaf warri viidiyoo keenyas ilaalaa jirtan galatoomaa baay'ee tokko dhugaa baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Kanaaf itti fayyadamuu dandeessu bitachuu dandeessu. Gatiin isaa gatii madaalawaa gatii baay'ee nama quuqne baay'ee nama dhibu. Lafichi garuu lafa waldaati moo lafa ayyir kaartaa qabudha jechuun keessa lafa waldaa miti. Lafa ayyir kaartaa qabudha. Lafa qonnaan bulaati. Garuu waan rakkoo qabu miti waan ta'eef hin sodaatinaa. Anis naannooma kana waan ta'eef homaa rakkoon hin jiru. Maqaan keessan isiniif zoora. Hin fudhattu ayyir kaartaatti baafattu. Kaartii orjinaan immoo namni humna qaboo ta'e baafachuu danda'a. Baafachaa jira namoonni waan ta'eef magaalaa jalatti galeera kaartaa qofatu hin kennamin malee. Kanaaf itti fayyadamaa bitadhaa. Odoo asitti immoo mannaaraan naannaa kanatti baay'ee dhiyateera. Naannoon kun naannoo ganda 12 yookaan arduu garanatti jechuudha. Naannoo giddibii san namoonni beektan yookaan chaayinaarree namoonni beektan naannaa san jechuudha. Baay'ee dhiyoodha magaalatti illee mannaaraanis asitti galaara. Kanaaf bitattanii mana jireenyaa irratti ijaarrachuun hin danda'amu. Lafa bitattanii mana gatii guddiidhaan bituun lafa kana bittee akka barbaadde mukaan barbaadde dhagaadhaan irratti ijaarrachuu dandeessa. Kanaaf warri bitachuu barbaadan na dubbisaa. Gara keessatti na dubbisaa. Waliin haasofna rakkoon hin jiru. Gatii isaallee wal bira geenye wajjin dubbanna. Nama naa ergitu waan ta'eef wanni qilleensarra na haasa'umurra wanna qaama wal bira gaanii haasa'antu bareeda. Ijaan argaafan isinii erge waan ta'eef laalaa itti bohaara. Jecha naannoo kam jechuun keessan isin oolu ganda 12 yookaan arduu magaalaa jalatti hin galle yaa ammaaf
bulchiinsa magaalaatiin hoogganamuudhaaf bara 2018 kana karoora jira. Wanti hunduu raawwatamaa jira. Kaartaa qofa bichaa walirraa fuudhisaan godhamini. Bulchiinsa lafa baadiyyaatiin ayyir kaartaa qaba jechuudha. Kaartaa qaba. Homaa akka waan Adaamaa san waan sodaatan jiru waan ta'eef kanaaf bitachuu dandeessu, itti fayyadamuu dandeessu, mana jireenyaa irratti godhachuu dandeessuun isin jira. Kaaree 400 kun 230. Inni olaan immoo mana garafame lamaan jidduu kun immoo kaaree 200 bitadhaa isin jira. Viidiyoo keenya kana immoo laaltanii dhiisuu dandeessan. Sheer koppiliitti gochuu hin dagatinaa isin jira. Waliif daddabarsaa akkuma baay'ee dhugaa ani wanni keessan baay'ee wanni natti tole. Wanni na gammachiistan jechuudha. Ijoollee shamarranii keessaa ijoolleen biyyaan baa jirtan baay'ee bitachuudhaaf kaayyoo guddaa yookaan guggootii guddaa qabdu dhugaa waaqayyo. Kanaaf jajjabaadhaa homaa miti. Barri takka caalti waan ta'eef barri darbe bara kanaaf dhaaltummaa taate waan ta'eef kanaaf jajjabaadhaa hin bitattu. Bara kana immoo bara abdii godhadhaa. Waaqayyo abdii isiniif haa kennu. Isin haa jajjabeessu lafa isin jirtanitti waaqayyo jajjabina isiniif haa ho'u. Kanaaf bitadhaa. Fakkeenyaaf namni waan guddaa fa'aa irratti hojjechuu barbaadu sarvisii akka kilaasiiwwan maal kanneen irratti hojjechuu barbaadu kaaree 430 kun gahaadha. Baay'ee guddaadha jechuudha. Lafa biraatis bakka biraatis isiniif horaawuu hin danda'a. Kanaaf warri lafa mirreetii jettan immoo jira innillee lafti mirreetiinis jira. Lafti mootummaan waldaa minaaf kenname garuu gatii isaatiitti baay'ee qaalaa waan ta'eef sababa saniifani hoo isallee nu waraabii nu ergeettan isiniif hin ergaa ganda 13 ta'e ganda 11 ta'e 12 ta'e jira waan ta'eef kanaaf viidiyoo kana laaltanii dhiisuu hin taane walii sheer godhaa isin jira. Kanaaf viidiyoon kee kana fakkaata. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Kana fakkaata. Oolmaa gaarii isinan jaaladha. Viidiyoo biraatiin immoo haga walitti deebinutti yaada keessanan eeggadhaa. Koomentii jalatti naa barreessaa. Fayyaa ta'a.